Wantittii kana ofumarraan lakkise jaalaticha. Waan daqiiqaa tokkotti ta'e akka hin taaneeti nu bakka eenyu caalaa sirreessuuf yaalee sirreessuu hin dandeenye. Waan miilan iddoo tokkotti waa walitti jennee immoo qajeelfanna jennes gufuu hedduusa mudatee olola hedduu qabaatee keessumaa namtittiin gammachuu jedhan kibba jirtu tokko immoo waan isheen olola waraana keessa gadhiifte baay'eeyyuu jeequmsa uumuu jira. Kanaaf waraana akkasumatti quba qabaadhu. No guyya lamaan kanayyuu gahee edda waan kan ofirraa dhiise gaafatama waan kanaa ofirraa fuusee ba'aatiin irraa bu'eddoo hin dandeenye. Akka nam tokkootti immoo akka nam tokkootti silaa waliin miseensuma qaama kanaa ta'ee deemaa ta'e iyyuu namni tokko yakka dalaga yoo ta'e yakka irratti isa deeggaruu dhiisuu qofaa miti, waliin immoo yakka dalaguunis isaanuma yakkuma waan ta'eef amma nama yakka dalagu qajeelchuu dadhabee immoo yakka isaa keessas waliin miseensa ta'ees hin taa'u. Kanaaf waan ta'uu qabu sichuu fuuldurumatti ilaalladha. Ammatti garuu amma qubachaadhaa jechuun hammeenya yaadeen beeku ammas hammeenya yaaduu hin barbaadu. Hammeenyi sabaaf dhufu anumaa naa nyaatu malee waraana kanarratti akkinni shira dalagu sanaaf ittiin itti maqaana tureesse sanatti silaa yoo ololuu ta'ee waa maqaa wal tureessuu ta'ee ani darrabuman qaba. Sun immoo wallaalummaa. Olola biraa sooguu na'uu waan biraas jechuu hin barbaadu keessumaan calluma hidhee dhiiseeraa. Har'a garuu gara badiinsaatti deemta waan ta'eef qabsittiin haa baddu. Sittiin hima tumatti gadi teessu sittiin hima ka'aa deemaa qabeenya fuuneerra birrii fuuneerra konkolaataa fuuneerra akkam goona waanan keessa kootti sodaadhutu jira beekta. Eenyuun sodaadha nan jaaladha nan kabaja malee na beeka onneen abbaan fe'iyyuu yoo ta'e wanni anaan na gubaa jiru wanni na rakkisaa jiru sa'a abidda dhalte ta'eeni hin dhabiishee araaraan hunduma yaa'uun barbaadan taanaan garuu akkan harkaan baane isuma qofaa mataasaa keessa buusanii jechuudha. Kanaaf waliin gara kanatti deema. Waan eebbisaaf bira jirutti mara socho'a hanga gaafa eebila 15 akka eebilli 15 torbee 2 dandeettiin harkaa qabu sadiif hin oolshaa jechuudha. Sadii sanatti immoo gaabbuuf teessa. Kan akkasumatti quba qabaadha. Hanga eebila 15tti na biratti of gabaasa waan qabattan qabattanii mootummaanis qalbii sana beeka. Yoo magaalli magaala guddaa yoo ta'e ittiin seennu akka nuti hin seenne akka nuti sodaannu sodaa baraa keessa waggaa 100 waggaa 1000 dhukaasteyyuu dhimma kee miti dhumatte nama fittees waan akka Oromoo nu quban hin qabu. Dur baraa keessa dhumaa turre baraa keessaa dhukaasaan ture waggaa meeqa waan takka namni qubana qabu hin jiru. Irraa yodda biyya keessa seenee yodda uummata irraa nyaattuun akka waan balaa hamtuu jabaa ennaa walitti qaban beekin lafa jabaa haa buqqisuufi. Kaanin laafaa jimmatti erginee waraana komaandarii tokkitti qabu roobaa kanan jimmatti erge nama buqqisuu danda'u waan ta'eef immoo achitti dhaqee wareegamennaa meerre nam tokkochi keessan dhaabanne achi keessaa bahee baqate. Kumarraa Aliin jedhama. Kan dhaladhee godina Qellem Wallaggaa aanaa Anfilloo ganda Burshallaa keessatti maqaan qabsoo kooti immoo Odaan jedhama. 2010 godina Iluu Abbaa Booraa mooraa miidhagaa Birbir jedhamutti leenjine. Amma inni achi keessatti nama hojjisiisu gaafachuudhaaf dirqama kee baattee raawwatteetu mirga kee falmattaa'edha. Yoo tu maaf kun akkas taa'ee yoo tokko nama tokko akkamiituuf yoo sitti himame yoo ati si'achi hin gaafatte dirqama kee baatee raawwattee mirga kee falmattaa siin jedhe erga nama jeeftee maal goota xumurtee ta'u jeeftee raawwatteetta maal goota gaafattas sichi hin deebi'u lubbuunsaa. Kanaan akka godhu akka gaaffii tokko immoo ati achi hin gaafanneef immoo waan barumsi irra hin jiraanne waan barumsi hin barbaachifne hin baruuf hin tattaafatinii jedha. Achirraa dubbifama kunis barruuma irra jira. Hamma kanaan hidhamnee raawwanne achi immoo kan seenne sammuu keenyaan seenneen ofii keenya garuu achitti sammuu nama tokkootiin hojjeta hundumtu. Waan manatti abdatu tokko hin qabdu. Achuma harka isaanii erga si galfatanii achi keessatti akka fedha isaaniitti hojii fedhan si hojjechiisu jechuudha. Godhiif hin godhinitti amantaa godhiif hin godhin irraa ceetee jennaan shira qabdaa jechuudhaan si fuudhanii mooraa si buusu.
achittis ammas gaaffii dogoggora atitti uffatee jennaan fuudhanii ammas ajjeesanitti deemu jechuudha. Miidhama baay'ee suukanneessaa jira jechuudha. Ajjechaan namaalleen baay'ee dararri gaafa nama ajjeesanii baay'ee kan namatti hin tolle dhageettii arguu duwwaa otoo hin taane dhageettiif illee baay'ee kan namatti hin tolleet argama. Kan hundumaa gaafa laallu immoo wantichi sirrii ta'uusaa hin barree wanti kamiyyuu immoo bulee namaa galaa keessa seennee ergii jennee immoo nuu galee ergii nuu galee immoo dhumnee gara kanatti harka akka laattan nu godhee jechuudha. Gaafa dhannee bosona seennu hooggantoonni achi keessa jiran fa'aa namni dhimma namatti qabu hin jiru. Yoo dhukkubsattan illee namni siin yaalu hin jiru. Ijoollee baay'eedha kan bakkeetti dhume. Ijoollee baay'eedha gaanii kan allaattiin nyaatee namni owwaalan qabanii. Yoo owwaalalees gaafa lola tokko lolan dhiisanii baqatanii reeffa fa'aa dhiisanii fiigu. Bakkeetti dhiisanii sokkuu kan nyaatu waraabessummaan nyaata baay'eesa. Waan baay'ee argaa turre. Booddee kanarra immoo keessa baay'eetuma waliin lolaa turanii booddarra immoo walitti dhukaasutti kaanu wal lolutti kaanu ofii isaaniiti. Utuu ofii isaaniitti wal lolaa jiranii ijoollee baay'eedha kan wanti dhume. Gaaffii isin gaafattan immoo mirgan qabdan achi keessatti. Waan isin baruuf isin barbaachifne baruuf hin tattaafatin nuun jedhu. Gaaffii nu gaafannu isin hin barbaachisu. Yoo akka carraa qarshii dhannee nama beekamaadha nama adamnee qarshii adamnee namarraa fuuna uummatummarraa. Gaafa qarshii kana fuunu geessinee hooggantootatti laanna isaan fuudhee dhuunfataa isaan ittiin jiraata namni dhimma itti namaan qabu hin jiru. Darariin uummatarra gahaa ture immoo waan baay'ee jira uummata baay'eedha kan dhume bosona keessatti. Halkan fuudhamee baana baay'ee isaa ajjeesaa turre. Gaafa keenyaaf dhannee nyaata gaafannu uummati nyaata hin jiru nuun jedhamni gaafa uummati nyaata hin jirutu nuun jedhu nuu fidi lafa lixxu lixxee nuu fidi ofii keetti dhagaa nyaattee bultaa jennaan. Sadarkaa reebuu abbaa keenya kan nu reebnu haadha keenya. Kun immoo waama sirrii waama nu gochaa turreedhas waan ta'eef waama waraanchi gochaa jirudha maala isaati. Baay'ee namatti dhaga'ama midhaan achirratti hojjetamaa jiru. Midhaan kan nyaatu kan uummataati. Kan reebus uummatuma. Kan ifatumus uummatuma. Kan miidhamus kan saamamus uummatuma. Kan irra bulus uummatuma. Dhaluma Oromooti dadhabaa deema malee namni biroo kan dadhabus hin jiru. Kunis saama kunin qalaa kun immoo dhugaanan deema ja'a. Kun immoo duuba deemee balleessa waan ta'eef galma hin ga'u. Oromoon bilisoomtuu danda'in garbummaatti wal hambisuu jechuudha karaa biraan. Eenyuun bilisoomsitaa eenyuun immoo ajjeesta. Kunillee gaaffii naaf ta'a gama kiyya. Oromoon Oromoo ajjeesuun Oromoo saamuun yakka kana jedhamne fafa guddaadha. Oromoo irraa kan hin eegamu. Ani immoo boleeyyoon koo kana warra aantan dhaamsa dhaamuufi karri mootummaa banaadha. Mootummaan karri isaa banaadha koottaa jedha karaa nagaa galaa koottaa rakkoon hin jiru nutuu wal dandeenyetti biyyattii kana bulchina jedhee waamicha nu taasiseera. Karaa nagaatiin galanii boleeyyan isaanii bira haadholii isaanii abboota isaanii ajjeesuu dhiisanii saamuu dhiisanii waliin teenyee wal gorsinee warri lagatti hafellee akka jirutti utoo galee nu faana akkuma keenya kana karaa nagaa galee biyyattii kana misoomaan nu jabaatu waliin hojjenne kanan hawwaafame. Achi keessaa ba'ee yeroo isaa gubuurra umurii isaa achi keessatti gubuurra yeroo malee yeroo hojii isaatillee yeroo barnoota isaa achi keessatti fixuurra karaa nagaa yoo ba'ee galee karaa nagaa dhufee harka kennate mootummaa wajjin waliin hojii haqaa yoo geggeessan gaariidha jedha. Ijoolleen kun maaliif galanii qabsoo kana keessatti maaltu isaan jibbisiise yookiin qabsoo kana keessatti maal arganii galanii kan jedhanullee keessatti isaanitti yaadanii akka karaa nagaan harka kennatanii jedha. Qabsoo waanuma addaa agarra. Gariin wanti kun waan nama gammachiisu illee hin qabu beeka. Oromootu wal ajjeesa. Reeffa keerra jaajjee yoo dhaadadde waan na gammachiisu hin qabatu si lolu. Atis illee waan si gammachiisu hin qabu jechuudha. Har'a immoo deebi'ee qabsoo kana keessatti ilmaan Oromoo walitti deebi'ee wal nyaachaa jira. Hiika nuuf hin qabu. Waraanni mataa kan saayyuu garboomaadha. Nuti qabsoo haqaati jennee hiriyaan meeqa nu biraa dhumee fedhii keenya hundumaa dhiibnee barnoota keenya irra cinnee umurii keenyatti of wareenne itti amannee baane. Har'a garuu gariin waraana bilisummaa Oromoodhe inni kaan uummata saama. Uummatiin saama. Kaan intala koo gadi fuudhee akkas godhee akkas akka godhe. Gariin dantaa dhuunfaa isaatiitti ka'e. Qabsoo kana keessatti immoo jechuudha. Gariinoo cabsatee ta'a 300-200 deema. Dhaaqeessa kana lolii nuun jedhu. Dhaaqeessa kana lolii jedhu. Eenyuun lolla waraana bilisummaa Oromoo. Maqaa waraana bilisummaa Oromooti. Garumatti deemni wallaal. Amma ammaatti hangarraatti gandi bilisoomsine jedhanii dubbatanii waan tokko hin jiru. Gandi tokko hin jiru. Hangandaa miti baraan hin jiru jechuudha. Baraa keessaayyuu immoo baraadhaan baraatti darbuu jira waan ta'eef baraan hin jiru jechuudha.
baraamtiyyuu lafa isaan qabatanii jiran jedhamu hin jiru. Yoo jiraatan keessatti hin jiraatan miilluma keenyaan jiraachaa turre. Waan miilli keenya deemuu fi lafa kan keenya inni abdannu tokko hin qabnu miilluma keenyaa jechuudhaan keenya. Karaa sochiin tokko tokko achii baanee amma achiitti halkan guutuu deemaa bullaa guyyaa guutuu deemaa bulla. Mee uummata Oromootti ba'aa ta'anii moo uummata Oromoo maal gargaara reega? Yoo hin taa'e ilaalu yeroo kan akkatti mana isaa jiraachifatu namni hundi namaa inuma beeka. Oromoon baanee ta'e immoo maaf nagaan hin buure olii galamee maaf nagaan buusa reega Oromoo baane Oromoodha kan rakkataa Oromoo. Warri isaanii galee isaa ba'anii. Warra jiraniifis akka isaanii ba'anii nama. Garuu hundumtichi keessatti gandummaadhaan wal faarsa malee fuula wal ilaalee ija wal ilaalee wal faarsa malee. Amma uummata Oromootti ba'aa taane malee uummata Oromoofis waan gochaa jiru hin qabnu. Irraa nyaanni irraa dhundee kisaaraa jala gashuu malee waa tokko waan gochaa jiru hin qabu. Mootummaa kana loluun daanqoo qilxuu dhiitu jechuudha. Namoota qabsoo wanti gufuu keenya ta'anidha jedhee inni erga nama baasee jechuudha. Ergee gaafa dhaqu inni dhaqe suni dirqama ergamee dhaqee waan inni qabu sana yookaan nama sana qabatee fida. Eegga fideen booda geessitu waan inni qabu yoo barbaade gurguree maallaqa isaatti geessa. Yoo barbaade immoo nama san qabee gara isaa ajajaa sanitti geessa. Inni achitti waan barbaade godhee yoo barbaade tumee yoo barbaade ajjeesee yoo barbaade immoo badiinsaas egaa badiisaa irratti murtaa'ee akka badiisa sanitti adabbisaa fudhataa jechaa namni sun. Taatee kana fa'aa godha kan hin dhaabbanne jennu uummata Oromootiif dhaabbanne jenna. Garuu uummata Oromoo irra dhaabanne malee uummata Oromootiif hin dhaabbanne. Walqoodiinsi baay'ee jira. Walqoodiinsi jiru tokko waraanni as keessa jiru duraan kun kan fakkadaatiidha. Kuni kan warra shawwaatiidha. Warra shawwaasi kophaatti jiru jechuudha. Deebi'ee kuni warra birgeediiti. Warri shawwaa warra birgeediitiidha. Warran keenya ammoo isaanii warra shawwaatiidha. Kan ittiin wal qoodannumtu gama hunda isaatti. Amma kun immoo kan marroo yoo dhaqee yeroo sana keessaa kan warra shawwaati wajjin walitti dhugaa ture. Gidduu sanatti ijoollee meeqa miidha miseensa meeqa miidha. Ammas inni iyyuu jira waliigaltee irra gaame tokko iyyuu hin jiru. Akka kanatti wal qoqqooddiin baay'eetu jira jechuudha. Kan inni lolaa jiru Oromoodha. Oromoof Oromoo wal lolaa jira. Keessa ba'ee iyyuu ammoo waamti fokkisaan ta'ee dhufe waraanumchuma waraanumatu wal lolutti ka'ee ati shawwaadha, ati shaambuudha, ati wallagga lixaadha, ati aarsiidha jedhee wal lolutti gaafa ka'eeru walii masaa walitti galagalee walii isaa walitti dhukaasee wal ajjeesuu hanga ga'utti ka'ee jechuudha. Qabsoon immoo silumaa iyyuu immoo Oromoof Oromootu immoo wal ajjeesaadha qaama lamaan gidduudha iyyuu. Amma immoo ittuu immoo walii isaa walitti galagalee kanaafuu kunis baay'ee nutti hin tolle jechuudha kanas arginee baane irraan. Yeroo jalqabaa waraana gara shawwaa jedhamee karaa shaambuu jedhamee karaa giddu galaa jedhamee wal qoodamaa ture. Amma isa booddee gaafa isaa wal qoodamaa ture garuu akka yaadaatti waraana bilisummaa Oromoo waliin jedhu garuu miti wantichi gaafa keessatti seenyee ilaallu. Isa booda ofii isaaniitii gaafa walitti dhukaasu ta'anii wal walitti ka'anii uddiin isaanii immoo maaliif immoo wal lolu qarshii marratti wal lolu hooggansuma irratti wal lolu. Anatu bulchaa anatu hoogganaa anatu hoogganaa irratti wal lolu. Kana gidduutti immoo maaltu dhumaara ofii isaaniitii gaafa wal lolani hooggantoonni ofii isaaniitti dhokatanii bakka birata taa'u ijoollee walitti erganii dhokatanii taa'u. Ijoollee gaafa walitti ergan ijoollee gidduutti dhumaara uummata kan gidduutti rukutamaa jiru. Uummati isa rukutama. Ijoollee gidduutti rukutama waraanichi isa rukutama. Sababii isa kanaadha amma wanti nu keessaa yaadee wanti nu galuu didee haala isaaniitti ulfaate naan ulfaata qabsoo sirriitti hin jirran jedhamu. Waraana bilisummaa Oromoo fi jedhu garuu saamichaan gaggeeffamaa jiru. Walii isaaniitiin wal ajjeesanii wal saamuu uummata saamuu qarshiidhaaf jedhanii hooggansaaf jedhanii kan isaan akkasuma wal godhan. Ofii qoramaa jiraatu inuma qoramuu inuma rakkatu jireenya qophee jiraata dhalli namaa. Fayyaa abbaa nagaa bosona keessatti yeroo umurii isaa dabarsaa umuriin amma darbaartu kun immoo bor qaqqabdeetti deebi'uu hin dandeessu. Kanammoo nama hundumaaf hin galu sammuun namaa hundumaa akka itti yaadu garuutu itti deebi'anii ta'anii tasgabba'anii waan hundumaa keessaa miira kam keessaa ba'anii karaa nagaa yaadanii natti tolaan jedhan. Gaaffiin kalee uummata Oromoo gaafataa ture Oromoon ofii bulchuu qabaa barcumaa argatuu qabaa jecha jedhamu gaafataa ture nutis kanaadha qabsoon keenya. Har'a ammoo ka Oromiyaa bulchaa jiru ka biyyittii bulchaa jiru Oromoo waan ta'eef isaanis akka kiyya kana galanee nagaan mootummaa duuba hiriiranii akka isaa hojjetanu.